dorgommiin ispoortii booksii yookaan bunyaa Maayik Taayisanii fi Jaak Paawul gidduutti godhamee xumurameera. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akkaawuntii bulchiinsa yeroo akka hin sochoone xalayaa baankotaaf barreessan. Muummichi ministeeraa Israa'el waraana bifa biraaf carraaqaa jira jedhu xiinxaltoonni waraana. US, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan hariiroo balaa Raashaa fi Kooriyaa Kaabaa gidduutti uumame morman. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa kun qaroo miidiyaadha. Oduu fi odeeffannoo keenya yeroon qabannee isin biraan geennu gaheetiin jira hanga xumuraatti waliin tura. Dr. Dabratsiyoon akkaawuntii bulchiinsa yeroo akka hin sochooneef xalayaa baankotaaf barreessuun dhagahame. Qabeenyi bulchiinsotaa fi hooggantoota garee seeraan alaa koonfirensii seeraan alaa kana geggeessan akkaawuntiin isaanii socho'uu hin qabu jedhan Dr. Dabratsiyoon. Bulchiinsi yeroos ibsaa waajjira pireezidaantii itti baaseen ammas TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu fonqolcha mootummaa ifa ta'e raawwachaa jirti jechuun himate. Gareen seeraan ala naannolee adda addaa keessatti ramaddii hojii mootummaa seeraan ala geggeessuun hojii seeraan alaa waraabbii raawwachuudhaan hojii guyyaa guyyaa jeequu itti fufee jiraachuu himaniiru. Gareen seeraan alaa ramaddii hojii seeraan ala raawwachuun hojii bulchiinsa yeroo gufachiisuu qofa osoo hin taane namoota hojii kana hoogganan irratti dhiibbaa hin barbaachifne gochuun hojii mootummaa akka dhaabbatu taasisaa jiraachuu dubbatan. Caasaaleen bulchiinsa yeroo sadarkaan jiran qaamolee fi dhaabbileen Tigraay keessa seeraan socho'an mootummaan federaalaa fi hawaasni addunyaa seeraan ala ramaduu fi maqaa itti gaafatamummaa mootummaa kamiifuu socho'uu beekamtii hin kennu jechuun beeksisan. Qaamoleen garee seeraan alaa jedhanii ramadaman qabeenya ittiin bulchan akka hin qabnee fi qaamoleen nageenyaa caasaa haqaa fi baankonni kana hubatanii labsicha hojiirra oolchuu akka qaban akeekkachiisaniiru. Hokkorri hooggantoota TPLF gidduutti mudate ammallee cimee itti fufee jira. Giddugala wal'aansa Yuunivarsiitii Jimmaatti kutaa wal'aansa lafee tajaajila eegale. Giddugala wal'aansa Yuunivarsiitii Jimmaatti kutaan tajaajila baqaqsanii wal'aansuu lafee fi buusaalee tajaajilaa eegaleera. Kutaan kun tajaajila eegaluun lammiilee Itoophiyaa dhibee lafeen rakkataniif boqonnaa kan ta'u jechuun ibsaniiru. Hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaan akka jedhanitti bu'uuraalee misooma fayyaa wal'aansa dhibee lafee fi buusaalee dhaabbilee fayyaatti guutuun tajaajila fayyaaf gumaacha olaanaadha jedhan. Hojii gaggeessaan giddugala wal'aansa fayyaa yuunivarsiitichaa Profeesar Ahmad Zeenuddin hospitaalichatti tajaajilli wal'aansaa kun lammiilee hedduu fayyadamtoota akka taasisu kaasan. Giddugalichi meeshaalee wal'aansaa ammayyaa'oon kan guutame ta'uu pireezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa himanii faawundeeshinii Siwiizerlaand Gooystar waggoottan 27 darban deeggarsa taasisaa turaniif galateeffataniiru. Faawundeeshinii Siwiizerlaand Gooystar waliin ta'uun baasii birrii miiliyoona 20 tajaajilichi eegaluun ibsameera. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru muummichi ministeeraa Israa'el waraana bifa biraaf carraaqaa jiraachuu xiinxaltoonni dubbatan. Muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyaahuu dantaa dhuunfaatiin hoogganamuu Gaazaa keessatti waraana bifa haaraa hordofaa jiru keessumaa lubbuun jiraachuu siyaasa isaanii eeguuf kan jedhan xiinxaltoonni kunneen. Akka Amos Harel jedhutti itti fufiinsi waraanaa keessumaa Gaazatti barcuma ministeera muummee Benjaamin Netanyaahuu tajaajila jedhan. Waraanni bara baraa kun dantaa dhuunfaa Netanyaahuu tajaajila kunis balaa sadan bulchiinsa isaa itti fufee jiru balaadhaaf saaxilan jalaa miliquu filannoo dafee koomishinii qorannoo mootummaa hordofuun kufaatii ajjeechaa onkoloolessa 7 dandeessan qorachuu fi jalqaba isaa jalqabbii baatii dhufuutti dhaddacha yakkaa isaa irratti ragga'ee jalaa qolachuuf jechuun Amos Harel yaada isaanii Israa'el Deeyiliif kennaniiru. Harel bu'aa waraanaa irratti fooyya'insi dabalataa dippiloomaasii siyaasaa irratti kan hundaa'u ta'uu jechuun falmeera. Haa ta'u malee gaazexeessaan Israa'el kun mootummaan kun yaada dippiloomaasii kennuu hin qabu jechuun gabaaseera. Gama mootummaan ilaalchisee Gaazaa keessatti waliigalteen hin jiraatu jechuunis hubachiisaniiru. Libaanos keessatti abdiin jiru fooyya'aadha, sababni isaas gartokkeen qubsumni gaafii keessa jiru achitti salphaan waan hin taaneef jedhan. Haa ta'u malee waraanni kun keessumaa Gaazatti itti fufuun isaa lubbuun jiraachuu siyaasa ministeera muummee Benjaamin Netanyaahuu tajaajila jechuun xiinxalaan kun itti dabalaniiru. Haala kanaan Harel gorsoota dhiyoo Netanyaahuu keessaa tokko kan ta'an Meejar Jeneraal Yaakov Amirdoom bobeeffachuun waliigalteen lubbuun jireenya booji'amtoota Hamaas Gaazaa keessatti bulchuu akka itti fufu kan taasisu waan ta'eef raawwatamuu hin danda'u jedhan. Xiinxalaan kun itti dabaluudhaan Netanyahuun pireezidaantii Ameerikaa filatame Doonaald Tiraamp dhiibbaa bulchiinsa Baayiden amma jiru salphisuuf dharraa ta'ee ilaaluu mala jechuun Israa'el kutaalee Gaazaa dhaabbataadhaan dhuunfachuu qubsuma bara 2000 keessa jiran deebisanii ijaaruu dabalatee kaayyoowwan hawwataa ta'an akka fuulduratti tarkaanfatu dandeessa jechuun yaada dhiyeessuun naannicha kanaa fi tarii West Bankittis dabaluu ni danda'a jedhan. Haleellaa gara jabina Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen bara darbe irraa eegalee namoota 43,700 ol ajjeese yoo ta'u irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'imman ta'us ibsaniiru. Waldhabdeen kun gara Libaanositti babal'atee yoo ta'u Israa'el erga waraanni Gaazaa jalqabee waggaa tokkoof lola daangaa qaxxaamuraa Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti geggeeffamaa ture irraa hammaataa dhufeen guutuu biyyattiitti haleellaa lubbuu namaa
namaa galaafatteerti. Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan hariiroo balaa Raashaa fi Kooriyaa Kaabaa gidduu jiru morman. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden, pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa Yoon Suk Yeolii fi ministeerri muummee Jaappaan Shigeru Ishiba walgahii biyyoota sadii irratti hirmaataniiru. Hooggantoonni biyyoota sadeen yaa'ii APEC bara 2024 geggeeffame cinatti walgahii waliigaltee Raashaa fi Kooriyaa Kaabaa mormuun isaanii dubbatameera. Joo Baayiden ibsa gaazexeessitootaaf yeroo kennan alaabaa Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan fuuldura dhaabataniiti. Hooggantoonni Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan walta'iinsa waraanaa Kooriyaa Kaabaa fi Raashaa guddachaa dhufe balaaleffachuudhaan ibsa gaazexeessitootaaf waloon kennaniiru. Yaa'ii tumsa diinagdee Eeshiyaa fi Paasifik APEC Peeruu Limaatti geggeeffame cinatti kan geggeeffame yoo ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa aangoo gadhiisan Joo Baayiden bara 2025tti aangoo gadhiisuufis qophii irra jiru. Amma yeroo jijjiirama siyaasaa guddaa irra geenyeerra jechuun Baayiden jimaata darbe gaazexeessitootaaf kennaniin dubbataniiru. Walitti dhufeenya US, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan gidduu jiru akka qaama hambaa kiyyaattiin ilaalaa jechuun yaada isaanii kennaniiru. Kun garee barbaachisaa kana waliin walgahii biyyoota sadii isa dhumaa ta'uu hin oolu, garuu kutaalee ijaarsa tumsa kanaa keessaa tokko ta'uuf gargaaruu kootti nan boona, akkasumas akka turuuf abdiin qabaa jedhan. Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaan balaa niikulara Kooriyaa Kaabaa Rippaabilika Uummata Dimokiraatawaa Kooriyaa kan jedhamuun beekamtu keessatti isaan hubatan to'achuuf tattaaffii taasisaa jiran irratti waan tumsanitti qilleensa siyaasaa jijjiiramaa jirtu murteessaa ta'uu danda'a jedhan. Jalqaba torbii kanaa Kooriyaa Kaabaa humna niikularaa kan biraa Raashaa waliin waliigaltee waraanaa seeraa ta'e mallatteessitee waraana ishee lammaffaa Yukureen keessatti geggeessiteerti. Walga'ichi waliigaltee ittisa waliinii kan hammate yoo ta'u, amma duras loltoonni Kooriyaa Kaabaa hanga 10,000 ta'an gara daangaa Raashaa Yukureen waliin qabdutti ergamuu isaanii gabaafameera. Koonfiransiin gaazexeessitoota hooggantootaa kun ibsa waloo jechoota ciccimoo ta'an waliin wal simuu yoo ta'u, biyyoonni sadan Yukureen mirga ofirraa ittisuu uumamaan qabduuf kutannoo qaban deddeebi'anii himaniiru. Tiraamp garuu marsaa lammaffaaf gara Waayit Haawusitti deebi'uun isaanii Ameerikaan ittisa Yukureen irratti kutannoo itti fufuu ishee gaafii keessa galcheera. Keessumaa Rippaabilikaanota biratti Koongirensii Ameerikaa keessatti gargaarsi Ameerikaan Yukureeniif kennitu itti fufiinsaan mormii guddaa dhageessiseera. Qeeqxonni imaammanni Ameerikaa First Tiraampiin jedhu qophii adda of baasuu guddaa ta'uu mala jechuun tilmaamaa jiru. Dorgommii ispoortii bunyaa har'a barii taasifameen Maayik Taayisan Jeek Joosef Paawoliin injifatameera. Taayisan waggoota 19 booda falmitti deebi'uus dargaggeessa umrii waggaa 27 Joosef Paawoliin injifatameera. Falmiin kun Ameerikaa Teeksaas Arlingitonitti bunyeessaa beekamaa waggaa 58 Maayik Taayisanii fi dargaggoo umrii waggaa 27 Jeek Joosef Paawol gidduutti taasifame. Maayik Taayisan dorgommii sadarkaa idil-addunyaa bara faranjoota 1985 eegalee hanga 2005tti taasiseen 56 keessaa 50 injifattuun 6 qofaan mo'amee ture. Dargaggoo Joosef Paawol ammoo dorgommii 10 taasise keessaa 9 injifachuun tokko qofaan injifatamuun ni mul'isa. Bu'aa falmichaa hordofee Jaak Paawol $40 miiliyoona yoo argatu, Taayisan ammoo $20 miiliyoona 20 argateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa, oduun hanga ammaatti dhageeffattan kanuma. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.